Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hojjetan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoonni keenya barnoota keenya kanarratti waliin deemina jira. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti kaalkuleetara yookiin immoo herrega bilbila keessanii ragaluudhaan IMEI namba yookiin immoo serial namba bilbila keessanii akkamitti akkasiin ilaaluu dandeettan isin agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan faana turaa kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung hordoftan channel keenya subscribe godhaa viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godhaa hiriyoottan keessan qoodaa gaaffii fi qabdan comment irratti nuuf katabaa isiniin jedha. Tole egaa hordoftoonni keenya jechuudha IMEI namba yookiin immoo serial namba bilbila keessanii ilaaluudhaaf maal gootu kaalkuleetara bilbila keessanii haala kanatti ni galtu. Erga kaalkuleetara bilbila keessanii haala kanatti erga galtanii booda koodii asirratti barreessee yookiin ni barreessitu jechuudha. Koodii kan al tokko isiniif dubbisa. Bantuu pilaas yookiin immoo jedhamu 30 duwwaa takka 20 12 73 pilaas yookiin immoo jedhamu gootu. Irraan isiniif deebi'a. Bantuu pilaas 30 duwwaa takka 20 12 73 pilaas gootu. Pilaas tan haala kanatti gootu jechuudha. Erga pilaas gootanii booda kallattiidhaan fuula kanatti isin dabarsaa jechuudha. Fuula kanatti erga isin dabarsee booda IMEI namba yookiin immoo serial namba bilbila keessanii ilaaluudhaaf istaa haash duwwaa 6 istaa gootu. Kallattiimaan IMEI namba yookiin immoo serial namba bilbila keessanii haala kanatti isiniif bahaa jechuudha.